Moati alaba Oromia alaba So, buleen kiyya akkuma amma agartaa jirtan Justice for Hachalu Hundeessaa bifa jedhuun amma kun fuula keenya dura barali'aa jira. Yeroo fuutan Justice for Hachalu Hundeessaa. 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 Hayyee ilmaan Oromoodhaa hordoftoonni OMN yeroo ammaa kana ilmaan Oromoodhaa magaalaa Edmonton keessa jiran hundinuu bakka kana argamanii ayyaaraan barreeffamni Justice for Hachalu Hundeessaa yaa warruma keenya balali'aa jira waan ta'eef eegaa kunis injifannoodha. Injifannoo biroollee ammoo hedduu galmaa waan sirriitti jala maxxanii magaalaa Edmonton keessa jirtan hundinuu galatooma iddoo kanatti argamu keessatti ulfaadha. Justice for Hachalu Hundeessaa akkasii. So guyyaa irraan tanaa kana sagantaa kana qopheessinee helikooftara hedduu guddaa qaamaan ta'ellee dhabnu waan xiqqoo kan argannee waanuma kanatti in addition to waa itti dabalataan goone inneeti hariira gartee irraan tana adeemsifamaa ooleeti kanumaafuu itti fufu. Yaa so guyyaa irraan tanaa kana akkuma agartaa jirtan kiyyaa hiriiraadhaan Justice for Oromoo waan guddaa gooneetti garuu bilaashtaa warratti qosossoo wayyanneetu wantoota dandeenyu irraa tokko goone nuuf galatoomaadha ulfaadhaadha wayyamaadha sagantaan kanumaan raawwatamuuf deemanatti kanaafuu bifa saniin nu godhaan isiniin jaa jirtullee asumaanii gaafachuu fedhame. I am here to support the people of Oromia. And where are you from, by the way? I come from Uganda, but I live in Grand Prairie. Grand Prairie, I mean Alberta, yes. And my presence here is quite important because I feel the pain and the heart of the people of Oromia. So I decided that I should come as a supporter of the people of Oromia. It is so sad. That is not acceptable. The young women and the young youth generally need to revolutionize and make sure that the voice of Oromia people is heard, loud and clear. And I send this message to the leadership of Oromia or Ethiopia, wherever they are, that we cannot accept that. We cannot tolerate that behavior. It's insane. Yeah. To really appreciate and thanks my sister from Uganda, Kampala. Thank you for being here and thank you for being a voice for voiceless Oromo people. Thank you very much.